Akan jirtan kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment kun qophii keenya torbanitti Forex Entertainment irraa dhiyaatu qophii keenya qophii keessummaa. Qophiin keessummaa irraa egaa keessummaa jajjabaa nama lamaan tokko qabannee dhiyaanneeti jirra. Jara wajjiniin yeroo gaarii tapha gaarii akkasumas immoo maaliin akka beekamanus eenyu hangafti. Asirratti dirree lolafaa fakkaata waan ta'eef waan falmisiisaa jira. Asirratti dhiyaatan nama sooshaal miidiyaatti yeroo hedduu beektan garuu hedduun ni dhabaman. Maaltu dhabamsiisa? Waan ijoollee kan kaafnee bal'inaan mudannoo fi muuxannoo akkasuma bu'aa bahiidha. Biyyarraa kaatanii jiranii fi jireenya baqaa keessatti maaltu isaan mudatee akkasuma muuxannoo maalirraa argatan waan jedhu gara biraatiin immoo ergaalee garaagaraa keessatti dabarsan. Ni jira tahaa hanga dhumaa sagantaa teenyatti nu waliin turtan qophii keenya irraa waan hedduu akka hubattan shakkii takka illee hin qabnu nu waliin turaan immoo affeeraa teenya kabajaatti. Ahlan jirtu miti? Jira baga jiraatan. Ya baga kabajanii yeroo teessan qaalii aarsaa gootanii kubbaalaa guuttanii. Hojii keenya guddaan irraa nu dhaabdan kubbaadha. Iccitii kenna baasaa argan. Asitti argamu kasanii itti takka galatoomaa ulfaadhaatanii jira. Maqaa daawwattoota Forex Entertainment. Bagan eegda sanillee. Oke, akkuma beekamu gaa isin sooshaal miidiyaa irratti namni hundi isin beeka. Maqaa keessanii kana jennee amma isin gaafachuu. Beekama gaata. Maqaa isaanii ofumaa fayyimata no? By the way, maqaan nama tokko akka isin sooshaal miidiyaa irratti beektanii miti. Hundi isaa gabboo qaba yaa. Jara lameen maqaan isin sooshaal miidiyaa irratti beektanii fi maqaan isaanii haa idirri jiru. Lallaalanii kan keewwatan boleessa. Kiyya jechuun wanni ani salaaleef ani akkaawuntii kiyya irratti an Facebook irratti maqaa kiyya dhugaatu jira. Gama TikTokitti immoo maqaa mi'eeffama. Yani maqaa ofii maal mi'eessu jedhama. Qolammatu sun maal jedhama. So hin beekan jedhee waan abdadhuufi. Reedwaan Adam jedhama. TikTok irratti Reedii Adam jedhama. Yaa YouTube irrattis. Walumaa gala namni reediin na beeka. Ayidi irratti akkasii. Ka abduusee kanattu xiqqoo gaafii waan natti ta'eef laale. Inni kan maqaa nama sadii baate deema bara. I think kanaaf. Maqaa kana yeroo lammaffaaf hin gaafatinaa siniin jedhee turre. Okay, wanti iccitii fakkaata. Iccitiidha. Laa jechuun gaafa. Ani garuu hin beeka iccitii kana har'a baasuuf kaayyoo qaba yoo inni eeyyamamaa ta'e. Interview dura irratti bar maqaa kana dhiisaa jedheen ture bar. Amma guddate baay'ee. Nama qofa yaada hin jijjiirame yaada kan akka tasaa jijjiirtadhani si Kan sababni Facebook kiyya interview godhachuu dhiisee yaa. Amma dhufe argitanii. Karandee dadhabe. Abdusseedha yoo ta'e malee natiin tolu kanaafan maqaa isa dheeraa sana ammoo isaa hagaa akaakayyuu faana maqaa sana. Haa ta'u dheendise. Wantichi private dha jechuudha. Yaa walumaa galatti Abdus. Dhiirri kan bula. Hayyee gaafii kan keenya jalqabaatiif ammas akka Oromoottis nama sooshaal miidiyaa keessatti baay'ee adda durummaadhaan kaafamanuu Feesbuukiidhaanis Yuutuubiidhaanis ammoo akka ammaatti immoo bareechee kan ho'aa jiru TikTokiidha waan ta'eef achirratti namoota feemas jedhamanii tarree feemasootaa keessa jiran keessaa isaan tokko. Isin lamaan keessaa mee amma sooshaal miidiyaadhaaf hangafte eenyunni? Waan nu lolchisuudha si. Hangaftiin jiru miidiyaa irratti namuma yeroo namuma as baheetuma sirriitti fammasatu hangaf. Kan jalqabaa sooshaal miidiyaa jalqabee eenyuun fakkeenyaaf namni kan inni baay'een irratti feemasii ta'u liiviirraan jalqaba eenyuun liivii seenuu jalqabe. Amma fakkeenyaaf gaafiin isin gaafatan sirriidha garuu immoo akka tasaa gizee inni laayivii eegalu isa beekuu dhabuu danda'a. Gizee ani eegalu na beekuu dhabuu danda'a. Amma akkamitti kana jennee isin ibsinu osoo nama biraa gaafattanii deebii argachuu dandeettan. Daawwattoota yaa. Fakkeenyaaf atamma ana moo isa argite yoo jedhee nama dura argite himta. Anamma abduusee guyyaa Ummatoonni daawwatan namoo yaa. Ebeluun kana bara kana ilaalaan ture nama kan jedhu bakka lamatti qoodamee jiraachuu danda'a. Anama fakkeenyaaf abduuseen ergaa liivii eegalee sana booda waan miidiyaa sirriitti fayyadamuuf argeemi anatu dura jedhee amana inni illee immoo erga ofii waraabuu eegaleen argeemi
Wala masih sufra kon ulama. Amma asirratti girri uumuu keenya. So kuni gaaffii hordoftoota kenna gaafatanii Sosial media irratti isin lameenuu durarraa beekna. Keessattuu feemisoota kaayiroo keessaa warra leejendoota hangaftoota. Amma warra xorataa bahuutu dhiyaannedha. Dhuguma amma jidduu kana dhabamtanii jirtan akka Yaa. miti. Yaa, dhugaa. Beena annis gaa TikTok hedduun fayyadamu garuu achirra jiraachuu dandeessanii. Silaa achirra jiraatanii viidiyoo muramtee kaatee nu bira dhuftee hin agarre. Yaa. I think qeeftanii jirtan na fakkaate waan kana. Gaafa dura sooshaal miidiyaa jalqabdan san reediin akka aktiivistii wayii tokko ture. Akkuma dhugatti waa'ee siyaasaa kanarratti hedduu Xiyyeeffannaa. xiyyeeffatu yeroo qabsoo qeerroo san fincila diddaa gabrummaa san bal'inaan dhimma dhimma qabsoo kana hedduu nu gabaasaa nu ibsaa ture. Yeroo takka takka mata dura waan biraa barreesse viidiyoo waan biraa nu barsiisallee gaafa ture ni qaba. Okay, ati aktiivistii miidiyaa hojii jenne Abduseen maal inni An gaafan dura dhufu akka ustaazaa ture. Ustaaza ta'uudha jennaan uummanni sun dhuguma ustaaza na gochuu yaada. Ustaaza Abduu Seenaan jedhan illee akkam dirqumaan fuudhanii na hidhuuf uummanni kun jedhee taniin isi anne taktiifustummaatti deebi'an waa'ee qabsootti seenachi waan. maal raqaanii viidiyoo kama jedhu. Viidiyoo kana waa'ee amantii kana kitaaba hundandu dubbisa. Fideetuma antiniidhaan wangeles dubbisee taniin haasa'a. Uummata kana iyyisiisuu jalqabe antiniirra. Achumaan ustaaza Abdussee keenya maashaallah Namni galgala keessa jalla. ijoollummaa kanaan ustaaza naan jechuu jalqabnaan immoo akkuma achumaan hin dhiisee anillee ajandaa sana bakka ittiin viidiyoon sun baay'ee olii gad fuudhamee bar miidiyaa irratti feemas ta'u viidiyoon tokko vaayiraal sii baanaan bakka kanuma. Hangummaa namni tokko feemata ta'uudha. Viidiyoo tokko yaa. Yaa viidiyoon tokko vaayiraalii sii bahee jennaan sana booda ajandaa kee jijjiirtee yoo barbaadde maraatummaan kottu gaafa dura garuu sana booda aayidiyaa kan kee uummattee irratti. Viidiyoo kan dhiyaate ta'a qajeelummaati. Amma feesbuukii yeroo sana immoo aazaan irratti godhu beekta. Hin cufama hin banta viidiyoon sun jiraachuu danda'a garuu yookiin namoonni bubbuusan yoo yuutuubarra jiraate ni jira na fakkaata. Qalloo tokkon ture. Yaa qallaadhe. Sagaleen achii bahu kun garuu boombii ajaa'ibaatu. Abdusee dabana dheeraan sooshaal miidiyaa irratti beeku. Inuma nar. Gubbaan kun kaayiroo jira yee namni haasaa. Eessa jiraa'u ajaa'ibee. Ustaaza mi masgiida ammoo. Reediin ammoo dabana dheeraa gaa diraamaa hojjetaa turanii Abdii Muftar fa'aa Asli fa'aa wajjin maammee pirezidaantii fa'aa wajjin waa hojjetaa turanii. Waajjirri nun seenan jiru. Hedduu hojjechaa turanii wantoota akka diraamaa gaggabaabaa fi waan garaagaraa hojjechaa turan. Keessattuu wantoota siyaasa irratti xiyyeeffatu. Diraamaa siyaasaan fa'aa hojjechuu ture muudii warra paartii biraati irratti qabata. Keessattuu waan akka qomcee kana ta'anii osoo uffatanii waan akkasii san laalaa ture gaafa diraa. Oomcuma dhugaa fakkaatu bari. Adee. Draamaa fa'aa kan asli wajjiniin asli nama arabaa ta'e inni immoo nama biyyaa dhufee. Inni immoo viidiyoochi baay'ee tokko kolfaan ture yuutuubii irra. Amma yeroo sanitti maal beektaa? Oromoon hin fayyadamu. Gara miidiyaa kanatti reefu seenaa ture namni. Yuutuubaa even Oromoo keessaa namni daawwachuu malee viidiyoo hojjechuun kun hin jiru akkasuma. Sababa sanii viidiyoo ma tokko amma viidiyoo akka gaafa sana hojjetamu yoo amma hojjette namni wanti jiru dhabu. Gaafa sanitti garuu viidiyoo ajaa'ibaati. Akka dhugatti gariin akka ilaalu ture. Dinqii ture. Hedduu bareedaadha namoota. Namni keenyas yuutuubii waan kafalus hin se'u toluma wayii jiramti waanumati viidiyoo achirra gadhiiftu faate. Egaa kafaluu baranii biqilchummaa Booda hundinuu ala kaffaltii ta'u kan walii ilaaluu dhiise mata mataan itti namni. Oromoon rakkoon kana bara. Yoo laala yoo barbaade banatee. Ade yoo hin baranne yuutuubii gaafa. Hojjetaan ture anillee. Hojjetaan ture narratti cufanii jennaan hin dhiise. Akka atileetii gaaf tokko. Fuuluma koo adaban anas. Viidiyoo lim jennaan coba irratti. Achuma nu adabanii aslii wajjiniin ganda kana maal goona fuula keenya irratti mari'ataa turre bara fuula.
Limma kamarii jira sirriitti mari'ata. Fuula keenya kana maalum amma bicuusiidha itti haasoftee feesbuukii irraa bakka hunda adabamne bar. Laayivuma seentee degga tokko haasofnaan kanuma inni keessaa Maal si'aadha. balleessitaniiti? Yeroo sana sababa siyaasaati waa meeqa haasofnaame yeroo tokko feesbuukuma namoonni mootummaa qeeqan kan fayyadamne godhamee ture tolchaadha. Namni yeroo kana keessa feesbuukii fooloo bicuusi 50 ol darbe tokko nafe. Kan nama hundaa cufamaa ture kan keenya fuula irratti xiyyeeffatanii dhiisuu didan yeroo sana. Miidiyaa akkasii bar miidiyaan gaafa nama adabu ishaaraa fuula namaa fudhata waan ta'eef suspend yeroo si godhan bakka deemtetti na dama famtaatti. Maqaa jijjiirraa Abdul Jabbaar jenna. Asirratti qabanna maqaa isaa. Maqaa qayyaaraa turre malee jechuudha. Jabbaar kami? Salaam Jabbaari. Abdul Jabbaar jennaa jedhee bara uumaa. Jenneeti dadhabne malee akka inni dhiisuuf tarii maqaa gurguddaa sodaataa isa jedhu dabar. Abdul Jabbaar sureen nu qoradha. Maqaa dhugaa hundi nama ibsisaa ture jira. Maqaa meeqa goone dadhabne amaareffaan moggaafannaa waa meeqaan hin dide. Amma garuu sooshaal miidiyaa irra xiqqoo si dubattee harkifataa jirtu xoorataa baatan immoo maaliif haala amma jirutu iyyuu xiqqoo si akkasin dubattee harkifattan godhe. Yeroo feesbuukii laayiviin suusisite taa'u namatti tola namoonni si daawwata namoota baay'eedhaan namni seenullee hin jiru hin beeku namni baay'een fiiltara sin qabu fuuluma kee dhugaan ol baataame amma tiiktookii yoo dhaftee yoo xiqqaate nama 400 laayivii banatee ta'a. Ati keessa yoo galte nama si daawwatus ta'ee namumti hin jiru itti yaadda barseenuu taatee oofta hundinuu akka gabaadha jedha liiviirra inni kaan suuraa namaa galabbataa hundinuu yoo feemasii ta'uudhaaf carraaqa garuu tiiktookii irratti baay'ee feemasii ta'uun hin ulfaate. Feesbuukii irratti ajandaa tokko qabattee yeroo tokko yoo kaate uummanni si baree tiiktookii yoo dhaqxes feemasiidhaati. Otuu feesbuukii irratti hin beekamin garuu tiiktookii irratti feemasa ta'an hin ulfaatan dandeessu. Hadha namni 300-400 si daawwata malee namoonni feesbuukii sin beekan namoota tiiktookii man. Kanaaf tiiktookii yeroo tokko tokko xorataa bahiitii taa'itii uummata wal fixee. Xorataa baatee ilaaluu itti soda yeroo tokko tokko. Ammas immoo ajandaan Oromoon bicuusii yeroo sana amma yoo ka'e bicuusi Oromoon kun taragaaga'e yookiin nageenyi Itoophiyaa keessa jiraata ajandaan hin argamu bar. Ajandaan hin argamu amma waan akkasii kana faatin jiru. Ajandaan ati mootummaa qeequuf isa ajandaa si barbaachisa bar. Mootummaa yoo ka'e rakkoo wahii uume waa isaa ajandaa sanaan irra haasofta mootummaa qeeqxa waa meeqa jira. Yoo ka'e nagaan bu'e maal qeeqxa. Dhugaadha waan ati jette irratti namoonni tiyaataa naannisan hedduun. Injiran uumamu. Nama tokko jiru nama waa barreessu yaa Bashiirii kaasii nama poostii godhu argite. Hooggansa qabna hooggansoota keenya wajjin boqonnaa irra jirra nuti dhugaadha bar. Jireenya lafaa jalqabne namoota hordofaa ture hayyoota ture hayyoota hojii boqonnaa haaraa fudhataa jirra amma boqotaa jirra. Gaafa jarri kaate ka'uun mala akka girrisa hayyoota Oromoo tokkotti akka waa'ee fiiltaraati waa'ee maalii osoo hin ta'in boqonnaa haaraarra jirra. Mee ni yaadattu biyya tokko keessa jiraattu isin lamaan keessanuyyuu akkuma jenne miidiyaa irratti beekamaadha. Biyya kana keessatti gaafa jalqabaa akkamitti wal argitan meesin lamaan namni yaadattu akkatti wal argitan. Rabbi ani yaadatta Abduse. Bakka cidhaa sargii yookaan bakka sargii wajjin kanarra hin darbu maal jennaan bakka biratti waliin argu. Kaayiroon akka ammaa kanan turre. Namni guyyarraa ol fuudha ture. Guyyarraa ol fuudha affeerra ajaa'ibaatu nu godha laayivii nu dabarsa. Amma namni kaameraa baqatu kana seeta. Kaameraa yoo irratti qabe namni sun akkatti nu jaallatu bara amma namni amma narraa qabe. Narraa qabe siin jedha. Hundinuu jireenya marraree kaameraa baqatan nama. Sargii dhufeef san dhiisee kaameraa jala fiiganam. Kaameraa namarra qabdanii daantii ittiin nama taphachiisaa turtan nama. Makiinaan nurraa kafalama. Uummanni hin denna saayyuu barbara san. Dhiisee amma uummanni inni dargaggeessi illee daansii jibbeem. Gaafa jireenya mataarra si bahu daansii maali seetu falate. Aggaataamii. Daantii ofiituu kaayiroo kan baa ture meeqa. Ofiituu jettee maa jandaan hundi asuma baa yeroo sana daansii jedhii sargii uummanni achi taa'e wayinee kaayiroo dhaqee osoo neerume jedha warra duba. Wallaahi namni kaayiroo dhufuu nawwin hin jiru eessa taa'e abdushe kaayiroo maal liivii kee adda daawwadhe kaayiroo dhufuu. Akkasii. Munaamin nama dannoota akkasiin jedha. So carraa akkasitti wal barre na fakkaate. Miidiyaa irratti wal beekna lafatti garuu akkasitti wal waliin argu namni barmanaa gadi barre jechuun danda'a. By the way namni sooshaal miidiyaa keessattuu namni laayivii fi waan akkanaa naannisoo lafatti hanga sun damti. Sababni isaa waan akkanaa mana keessa taa'ee biiziidha waan ta'eef. Hin argitu. Hedduu waliin argu. Sababa kanaati. Hedduu bareedara sooshaal miidiyaa
namoonni Facebook irratti duraan feemata ta'an hedduun illee gara deemanii gaafa duraanii sooshaal miidiyaa irraa ani amma reediin hin beekaa tolchaa fa'aa namoota sooshaal miidiyaa yookaan yuutuuba kana gara biizinasii jiranii irraa fayyadaman akka ta'an hin beeka. Reedii fi tolchaa amma Abdii Muktaar fa'a. Abdii Muktaar. Abdii Muktaar. Namoonni akkanaa kuni usaniituma haa ta'u qofa osoo hin ta'in even bu'aallee gara faayinaansiitti yookaan callaa wayii irraa argachuutti namoota jijjiiran keessaa irraa fayyadaman namoota jiran keessaa irra hedduun namaa useetuma sooshaal miidiyaa irraa iyya malee maallaqa illee irraa argachuun turre jechuu barbaade. Gara amma immoo namni hedduun sooshaal miidiyaa irraa TikTok bakka galii irraa argatu madda galii yookaan ittiin jiraachisu godhatee yeroo namni achirra jiru kanatti isin maal dhiisuu mudatan. Sababoonni garaagaraa ni jiran of course. Garuu akka bakka madda galii tokkotti asiin namoota waan akkasii hojjechaa turtan taatanii feemasummaa osoo qabdanii osoo beekamtummaa qabdanii achi wal hiitan namni hedduun akka ajandaa garaagaraa uumtanii namni isin daawwachuu nama hawwachuu dandeessanii tokkotti osoo galii achirra jirtu namni halkan tokkotti maallaqa bareedaa hojjechee buluu osoo danda'u isin maaliif dhiiftanii keessaa galtan waa'ee TikTok irraan dubbachuun. An akka yaada kiyyaatti maal ilaala beektaa? Dhiibbaa qaba yeroo tokko namoota biratti ilaalcha namni siif qabu. TikTokiin yoo maraataa taate malee hin danda'amu. Namoota baay'een afaan si qabuu danda'a. Akka feete ta'uu hin dandeessu. Yoo erga TikTokiin dhufte miidiyaatti dhufte ta'e TikTokii irratti sirriitti uummataan walii galuu dandeessu. Yoo garuu duraan uummata si jaallatu danuu oomishattee Facebook irraa YouTube irraa istee bakka adda addaatti intinette akka amma TikTok irra jiraatan kana jiraachuu sitti ulfaata. Uummata koomentii si barraa'u jira yoo kaate ajandaan uumaa TikTok irraa kana godhette sitti ulfaata. Gaafa sitti ulfaatu namoota kana akka foorretti dhiisuu kana filatta. Uummanni TikTok irraa immoo baay'inaan warri bakkee jiru kun maal ilaala beektaa? Yoo TikTok irratti bashannanuu fedha maraatummaa fedha. Nagaa taanaan rafiitii qaba. Kanaaf teessee daawwachuu filatta yeroo tokko uummata kana dallansiisuu reetu. Waan isaan haaraa ittiin qabu garuu ani pilaatfoormii TikTok kana yeroo hedduu itti bohaaruu fi akkuma nama kamiitu yaada adda addaa itti dabarfatu irratti hedduu xiyyeeffadha. Jalqabumarra geemii kana baay'ee iyyaallee yeroo tokko bohaaruuf taphadheen beekaa galiin qaban beekaa. Garuu xiyyeeffannaa irra kaa'een beeku maaliif akka ta'e hin beeku. Amma laal TikTok irratti galii argachuuf sa'a dheeraa irra turuu si barbaachisa. Sa'a 2 sa'a 3 sa'a yoo xiqqaate sa'a tokko gadaanaan. Amma pilaatfoormii YouTube sirriitti fayyadama fi Facebook kana YouTube irratti daqiiqaa 10-15 guyyaatti daqiiqaa 30 waliin kan ta'u. So natti ulfaatina fakkaate hin beeku ani sirriitti keessa galee yaalle walumaa galaan yaalee yuun jedhamu. Gara biraatiin ammoo TikTokni kontentii ati kireet gootu irratti miti kan itti hafan. Viidiyoo kireet gootee achirra keessatti miti kan nama sappoortii. Dirqama sappoortii. Fira qabaachuu qabda. Fira qabaachuu qaba. Hayyee mee gara kanaa baanee yeroo hedduu irra deddeebiidhaan Abdussee gaafii kan gaafatamu maaliif hin fuuneedha? Maaliif hin fuuneetti? Buleesoo ollaa koo galta. Namicha dheengaddoo gandaa moo eessatti nama ollaa faajjata. Maali walla geene eessatti maaliif hin fuutuudhuma deddeebisee du'aan isaa argame. Kanaafuu gaafii kana gaafachuu qabu. Kanaa dhiisa. Namni jechuudha walumaa gaafata. Fuudheeraa miti. Booda maaliif na ajjeesee jiinaadha? Yeroo tokko gaafii ansuma dhugumaa qoosaadhaaf barreessuun jireenya seetta dheesaa uummanni isuma dhugumaa godhee hin fuutu birrii buusanii yookiin gumaata wayii. An dhugaa dubbachuuf fuuchuudhaaf waan abdii wayii qabaachuu qabda. Fuudha jechuun cal jedhanii waan fuudhanii waggaa 2 wajjin jiraattee dhiiftuu miti. Fuudha jechuun waan waliin umurii dheeraa jiraattu abdii wayii qabaachuu qabda. An baqataadha karaa deemaan jiraan. Waa'ee fuudhaa kana akkamitti yaada? Isa jedhu sammuu kiyya dhufa mansiise. Gaafan abdii godhadha inumaan fuudha akka nama tokkotti. Kanaa waggaa 13 naafa. 27 keessan jira 40tti fuudha karoora. Okay, gaafuma wal fakkaata isaan beeknu maaliif hin fuudhu? Isa laala. Ambar sirratti gaazexeessaadha waan ta'eef gaazexeessanii fuudhu. Gaafachuu malee gaafatamuu hin danda'u ree. Gaazexeessanii gaafate. Isaaf sagantaa biraa naaf qopheessu. Amma gaafii ani maal akka dogongorte beekta? Abduu seen gaafii kana qeebaluun qabu ture. Egaa ati maan fuune. An fuudheeraan si afayyee.
Inni sirriidha. La shakkii qabda taanaan dhugaa. Namni mataan irraa dhume singiliidha yoo jedha nama akkana. Nama akkana biraazar moo maal jettan nama. Maqaan isaa maal namichi? Nama akkasitti ana wajjin singiliidha yoo jedhe namni na amanu hin jiru kanneen dhaan kodeeffadhe reeyyan. Eenyu jetti. Maqaan isaa naa galuu balaazarii. Balazar maal makita? Yaa qoosaa otoo hin taane dhugaa dubbachuuf waa'ee fuudhaa kana gaafa yaaddu. Dhimma kana akkati bal'inaan kaastuuf yeroo baay'ee anas gaaffii akkanaa na gaafatama. Gaaffii kana akkati nurraa deebistuun barbaade beekta. Asuma dhugumaatti fuutii bareedaadha. Tuusii guute jennaan fuutee ilmoo argattee waa hunda jette. Gan biyya baqaa kana keessatti mimillataa jiraatta. Ni rakkadha maali? Ilmoo dhufuu danda'a. Fuudha jechuun sodaa wayii keessatti uumama. Kanaaf maaloo warri gaaffii kanaatiin isa dhuguma nu aarsaa jirtan nuyyuu gaafa nu guutani fuuna nun gaafatinaa dhiisaadha kaasaati. Nunguunne dhaama waa Nunguunne yoo dandeessan goofandimiis illee haa ta'u banaati. Nuti guddaa waliin nutti fuudha bare fuunee rakkannee bor nu gargaaraa jennee sin rakkisuurra. Nu guraati ittiin fuuna. Akkasii yoo taate tiktok banadhaati achirra ta'a. Danda'amaa bara. Isin putin. Na fuusisa. Sodaa qaban walumaa galatti sodaa qaban amma isaa kan gaafii kana gaafateef keessatti of laaluuf akkana fakkaatetti keessatti of laalee amma la namni yeroo ammaa kana addunyaan aayidiyaa hin bitti waa wayii sobdee poosti gootet yaadatti kennate isa irra dalaydhatillee amma akkas godhaa hartaa isa gaafattee yeroo hedduu gaaffiin kun anaaf isa waa'in fuudhaa yoo ka'e jedhe yookaan suuraa poosti godhannee ati yoom fuuta ati Waa biraa dhiisani. waan irratti barreessite mata duree sana si ilaalanu beektaa. isin jaalata jechuudha warra uummanni kun akka isin nama taataniif. Egaa fuudhuu jechuun akka hammeenyatti ilaalina. Akkami garaagarummaan fuudha keessaati. Akka reeddii kana daffaar coomaa ibalaan jedhaniitu mattee. Fuudhi gammachuudha bara. Guyyaa hunda gammadaa taatee jiraatta. Hogguma nama fuudhee kana laaltanii akkamii? Amma laal ati gana irribaa kaatee mataa hoqqataa wayii maal nyaadha maal dhuga uffata kiyya waan adda addaa maaltu naa tolchettee yaadda jaartiin si gargaarti. Hin gargaarta. Eegale hin yaaddu wantoota adda addaa. Walumaa gala Dhuga faafaa. yaada parsantii dhibbaa qabaatte 50 sheer sirraa godhatti. Yaada sammuutu. Eegale sammuun kee fakkeenyaaf amma waan wayyoo karoora wayii baasuu barbaaddee cinqamte. Nama ittiin mari'atu tokko nama hundaan hin mari'atanii warri hiriyaanu waan hundatti ni matamu. Jaartitti garuu waanuma hunda himatta. Yoo rakkattee rakkootee hojii ishee ergoota. Ammoo isin dagatu hin qabne. Amma nuti immoo sun taane namoota fuunetti Walumaa galatti fakkeenya godhanneet namootatti himnaami. Fuudha keessa waa hedduu jira galee riskii jira jalqaba irratti ilmoo jira. Ilmoo gaafa dhalte immoo hunda caalaa namatti tola maaliif yoo akka tasaa libbi jettee tarte ishaaraa lafa keettee tarte jechuudha. So fuudhaa gizeen isinitti meera. Waliin magaalaa kana kaasuu qabdu ture. Egaa Amma nu gafaafee barammaa anama gaafa fuutan yeroo jalqaba fuutan seenaa of teessan hanga arraa umrii kiyya osoo hin fuudhne kamtiin dabarte yoo teessan. rabbi jaartii bareedduu nuuf abbuu dura. akkas jedhama laa. Malee maa nuti yoom jibbine fuudhuu hin sodaanne. Fuudhan jibbine barra isinirraa onnoo jenneerra sodaa qabdan garuu fakkeenya nu godhaa. Lubbuu bartan. Maal beektaa namni fuudhuu olli sodaatu? Biyyatti dhiirri umrii filaayitti fuudhuu qabu san bira yeroo dabre ni adda. Maal jechuu barbaadde birraa? Haga kanaayyuu ture yoo siitti maalan fuudheedha. Ati akkam tokko amantaati koyi. Laa wanticha waan keessa keenyaa dubbataa raree. Garuu yeroo baay'ee qoye gaafa waa'ee fuudhaa kun ga'u namoota dhiira dargaggeessa fuutu jedhee sirriitti gaafatamu. Dubartiidha hin heerumtu maaliif hin jedhamne yaani hin dhaga'een beeku maaf hin heerumne hin jedhane. Dubartiin baay'ee lafatti haftu hin jirtu barra hanga dhiiraatii miti dubartiin yeroo sitti hanga ta'e hin fayyadamtu natti fakkaata. Akkasii. Akkasirratti fakkaatan. Dubartii namaatu dabbaree hin jenneen malee. Dubartii by the way akka aadaatti. Waan teettee riskii eeggattuuf natti fakkaate si wayii. Dhiira gaafataami. Yaa. Dhiirti dubartiin heerumti malee fuutu. Heerumuudhaaf ammoo namni fuudhu jiraachuu qaba. Namni dhiirri fuudhu. Dhiira dhiqee gaafata. Takka dhuguma takka maaf hin heerumtan minaamin jedhamee nama gaafatamu na argitu. Jechuun amma bara kana Akkas jechuun immoo numaa sirrii miti kaa. Haamilee bisiitti fuuyyoo akka tasaa namni fuudhu gaafii hin dhiyeessiniif
Dhufuu dhabuu waan danda'uuf dhuguma waa'ee Oromoon tun gaarii. Viidiyoo tokko ergedheen gadda. Inni heerumtuu warri naan jettan dhufee barri isinitti rukkutu jettiin kan. Isinoo fuudhuu diddanii. Ofiin dhufne barri isinitti rukunnaa jettee balaa buusaa turte tokko. Dheeraa tokko immoo dhagee akkami beektaa? Ijoolleen gaafa tiineejira ta'an umriin isaanii 13 akkana gara 15 6 waan gahee ijoolleen dubartoota manaan bayin dhiira waliin argin jaanii dhorgan akka barumsa kan irratti xiyyeeffannoo naaf jaa yeroo 23 20 naaf geette heeruma geenye hanga heeruma geessutti dhiiratti hedduun dhiyaatanii garuu jaaniiti dhiira yoo wal garti illee akka ishiin hin heerumne akka ishiin waan akkasii sammuu keessatti hin goone godhan. Barumsa kee irratti xiyyeeffadhu. Quraana qara. Hiriyummaa keessa seenna ammas lamman hiriyummaa. Anaaf inni hiriyaa miti waa hiriyaa nu Hiriyaadha hangam. Anaaf abduu san hiriyummaa wayituu hin qabu. Yaa. Hiriyummaa addii kana. Karaa waliin nu fide nu fiddan. Kan hiriyummaa wayituu hin qabu. As geessanii wal kaadhaatu jechuudha. Hin beeku nan beeku. Obboleessoo. Anaaf inni nama kaaffee keessatti inni osoo waliin dubbisne fa'a gallee walitti dachaan barumsa. Okay, isin lameen akka hiriyaa taatan ni beekna. Hiriyummaa keessatti immoo wanti tokko waan diina isin lameen godhu jira. Keessattuu siizina kana hiriyummaa keessan diinummaa wayiitu mul'ata. Maal beektaa dhimma Arsenaalii fi Liverpool. Diinummaa qabna dhugaadha. Keessattuu siizina kana barani jechuudha. Mee waa'ee qubbaratti diinummaa keessan keessa baranaati akkam ilaaltu warra Liverpool. Nuti barre walitti hirkataa deemna. Dhugaa dubbachuu yoo ta'e an akka kiyyatti Liverpooliin baay'een jibbu Sitiin jibbaan. Amma Liverpool tokkoffaarra jiraame deengadda gaafa eenyu Liverpoolii waliin taphannu akkam taana. Yookaan injifata Liverpooliin injifanne Sitiitu bira darbe tokkoffaa fudhachuu jira. Yoo injifatamne immoo duubatti hafaa jirra jennee wal qixa baaneef. Tokkummaa agte lamaan dhume tapni jira. Qixa baaneef jedha. Soo kana jechuun bara. Qixa baaneef jedha. Jarrillee dhugaa dubbachuuf reediin Arsenaaliin isaa jibbuun argu akka kiyyatti. Akkuma kilabaatitti amma akka kilaba Premier League England kanatti kilabni masaanuun warra United fi Arsenaal malee kilaboonni bira dilas miti. Amma City illee bara hin jibbinu. Yeroo baay'ee waa inni wancaa nyaatuuf City booda Premier League Dandeettii isaarraa kaatanii jibbitu jechuudha. Manchester City dhala halnutti. Manchester City keessa nama lama beekaa du'eet deeggara. Iyyaadha. Umar koo qabu sun gaafa Guardiolaan deeme karaa kilaba bira deeme. Guardiola fi Haaland wayii jedhaman. So ammatti murkii wancattii fuul dhiibaa irra malee akka seenatii fi maal jibbaan humna akkasii hin jiru. Akka seenatti amma akkuma dorgommiitti xiqqoo namni Liverpool waan tokko fira jiru jecha akkamii ilaalchiisa. Baay'ee. Anamas waan caalanaa. Baay'ee nu jaalata muufii qaban beektu. Amma tokkoffaarra taa'u isaan na aarsuu jira dhugaa dubbachuu yoo ta'e. Achii buus. Ammas waancaa nyaata jedheen eegoon akka kiyyatti. Barree foogaati dubbattu Sitiin dabruudha inni tokko fira taa'u. Inni darbuudha jechuudha. Akkana jechuun inni hin nyaatu jechuu ati abdiirraa qabdi. Rakkoon qabu. Sitiin qofti nu gateen fagaateen. Malee harkaafuu na qaqqabne dhaqaa waxii sagal heeruu xiqqoodha waan ta'eef. Hangasitti Sitii ofirraa eegaa taa'u Liverpool achi. Okay, Sitiin kana Arsenaal abdiin qabattee yadda. Ana akka kiyyatti isa ergasii caala amman itti gammadaadha Arsenaal. Maaliif sitti fakkeessa inni ergasii. Nuti siizina lama bara 2021 2023 kan baay'ee nutti fakkeessa tokkoffaarra deema tapha guyyaa 300 wayituu mo'amin deeme. Sababa taphataan tokko miidhame waancaa dhabee beeka bara 2022 alana baga qabxii gatee. Amma sadarkaa arfaffaarra moo shanaffaarra jira qabxii sagal caalame. Garuu immoo waan akkanaa shakke. Tabadi kuda tokko taphatame am tabadi 27 jira. Arsenaal waggoota sadiin kana qaccame kana dhiisiti waggoota san dura gaafa 8ffaa 9ffaa 7ffarra jirus waancaa himanyanne inaasaan abdiin kutan deeggartoon isaanii dhugaan serious ani deeggara argee deeggara akka Arsenaal abdiin kutanne Taayyee danda'a abdiin kutan mataa jabaatetu waan godhu sanii maal beekta Arsenaal yoollee akkam dhaqee dadhabeera jedhe tapha injifachuu dadhabu malee tapha isaatti numa bashannaan tapha. Eenyuun warri jibbullee Arsenaalii ilaaluu jaallate tapha isaa. Akka gurbaan Abdii Sittora. Netflixii. Leengadda Efraan likkii jedhan jedhan yeroo tokko tokko. Bakka eddeessi agaaga'ee kayyuu isa dhufu eegda ammas boromtamu. Garuu wanti sun alana nurraa cabuu qaba. Warana nutu jira.
Uma wanno nu jala naftan yoo lachuu. Tokkoffaa deemuun warra Arsenaaluu Hin fayyadne Fiizina lama qabxii torba Lama magaddeetiin. jennee kanaaf jedhaa bar. Nama fakkeenya waggoota lamaan darban teebilirra bahuudhaaf baay'ee rakkachaa turre hin milkoofnellee. tokkoffarra taa'uudhaaf jecha itti Ganama gammadina eegallee Garuu dhugaa dubbachuuf namichichi bara kana kan malaaxotaati barichi. Ani san shakku jira akka isa qofitti baricha bara malaaxotaati yoo ta'e malee akka balaazarii kaasee waa hun Baltazar sammuu keessaa bahuu dhideera akkam. isaan shakki amma leenjisaan Liverpool tapha meeqa taphatee tapha tokkotti qofa injifatame hanga yoonaatti. Baricha bara malaaxaati jennee yoo dabarsinee kennineef malee Arsenaaluma nyaatan jedhaan. Shakkii irraa qabdaa jechuudha. Tole hamma gara waan tokkotti sin geessaa namoonni hedduun irra namaa kana ilaalaa tokko tokkoon isin gaafadha reedi. Yeroon akka natti rakkisaadha natti ulfaataadha yeroo hamaa wayii keessan dabarfadhee jettee yaaddu wayii jiraame. Gaariidha. Biyya baqaa kana keessa taa'anii yeroo hamaa jabaa jedhamus baay'ee hin jiru maaliif gaafa biyya kana dhuftati guyyaa tokko buluuf kaayyoo hin qabdu garuu dirqamni si bulcha. Ani yeroon hamaa dheedhee yaadaa ture yeroo koronaa sani. Yeroo koronaa sana anillee akka tasaa dhukkubsadhee ture yaalamuufis irra rakkadhe maaliif hospitaalonni jiran guutuun dhimma koronaa malee dhimma biraatiif sin keessummeessan ture. Dirqitee uleen qabattee fa'aa osoo hin taasisu yeroo akkasii ture rakkoo akkas ture akka sanirraaf yeroo baay'ee na rakkisee hin garre. Kanaafuu jireenya kanarratti carraa lammaffaan jiraataa jettee yaadda amma. Carraa lammaffaa jiraadhe dhugatti. Abdii kutee ture baay'ee. Dhukkuba kan kee beekna waan ta'eef. Yaala abdii kutadhee ture. Harka kennadhee ture malee normaal. Akka amma garuu gisee fayyaa jiru kana du'a sodaatan kanaa miti. Dhugaa rabbi dubbachuudhaaf. Du'a akkatti ijaan argee yeroo deebi'u sanitti gisee san nama sodaachisu. Abbo namaa laafisa rabbi jechuun ani yeroo san arge. Tokkoon sodaattu kamoo waa tokko dalagaan duuba kiyya hin jirre kana. Sodaan tokko hin jiru abbo. Itti of ganni danda'uun dafee nuti fixu jetta sitti tola. So carraa lammaffaa argadha jechuun danda'ani. Alhamdulillah. Adoo egaa dhuftee takka asitti maaltu mudate? Ani bara 2020 baay'ee rakkoo tokko keessan ture beektaa. Bara 2020 keessa yeroo Hacaaluun du'u jarri Jawaar hidhaman. Yeroo sana rafiitii dhiisitaniin sooshaal miidiyaa kanarratti xiyyeeffataa ture. Duulli adda addaa kun otuu akkas jedhu teenshiin ta'e. Teenshiin ajaa'iba kanumaan waanumaan teenshiin ta'e. Guyyaa 15 rafiitii ni beektaa rafiitii sekoondii tokko kana rafan. Guyyaa 15 rafiitii dhabee bakka manni maraadhe. Daqiiqaa tokko futuun rafeedhee guyyaan hawwee jira bara. Dhugaadhaan argee ture. Wallahi rafiitii daqiiqaa tokkotti dhaabna didee ni maraadhe. Yoo otuu rafee ni fayyaa'een of amansiise rafuun dide bakka. Gaafan taa'ee rabbii kiyya yaa rabbi daqiiqaa tokkottiif duniyaatti na deebisii dhuma bakka wanti. Wallahi daqiiqaa tokko qofa rafee sana booda yoon barbaade maraadheen na dhiisin na jedhuun hawwee bara. Gaaf tokko baay'ee cinqamee rakkoon an addunyaa kanarratti arge sana jedhee nama naayu maali rafiitii dhabuu kan amma nuti aboo rafiitii maal natti heddummaa ta'e dhaame namni an rafiitii irratti hin qoosamu. Rafiitii guyyaa tokko si didee jechuun dhukkuba himachuutti dhukkuba ta'ee jennaan dhayxee waa doktooratti himattu. Kana jettee himachuu hin dandeessu cinqii addunyaarra an yeroo sana arge hin darbadhee yaannee alhamdulillah. Anammoo naatti wanti an carraa lammaffaa argadhee rafuu koo kanatti hin gammadan. Addunyaan hirriba ari'aa arti jechuudha. Waan ati fuudhee bamma barree jirre. Kophaa rafuu beekte. Kophaa nama jaalata argitanii. Guyyaa 15 miti bira dhugaa dubbachuuf. Guyyaa lama otuu rafiitiin si didee ni argita waan rafiitiin ta'e. Yaa ni beekan. Cinqiisaa. Nama hirriba hedduu rafne hirribna hin qabu. Waan adda addaa fudhadhee rafa yeroo hedduu akkasi. Malee waan meedisinii hirriba kiniina hirriba malee hedduu hirribna hin qabu. Waan ni beekan. Yeroo sana kiniina hirribaa illee yoon fudhadhe jismiin na dhadhabaa jismiin ni ciifta. Garuu sammuudhaan irraftu. Sammuun sin rafu taanaan bar qaamni si dhadhabee ciisuun bu'aa miti. Annin narra faaraan jedha garuu sammuun koo waan cinqamuuf. Akkamitti keessaa baatere? Akkuma carraa bakka hadhan irrafa jedheetaniin ka'ee wadaadhee rabbiin kadha yaa rabbi daqiiqaa tokko jedheetaniin ciqilfadheetuma harka kanarra akkana dhiise. Daqiiqaa tokko ala rafu rifadhee gammachuudhaan ol ka'e. Rafuudhuma gammade bakka sammuu kootti hin deebi'ee jiru. Rafiitiin naa deebi'ee achi ala hin deebi'ee bakka ka'ee rabbii suudii bu'ee gammadee erga gaafatiitti fayyaatti hin deebi'e.
Achumaan dhukkubnillee nyaata nyaattu bara yeroo rafiitiin si didde akka dhukkuba maala. Qaamni gadi dalagu wasabbitti. Achumaan erga gaafasiitii rafiitiin kun baay'ee tokko akka ni'imaa guddaa ta'e itti ilaalaa. Alhamdulillah rabbiin hirribuu maqaan oolu kan. Hedduu gaariidha. Meereedi gaafii deebisaan qabne yoo ta'e. Gaafii deebisaan qabne. Dhugaa fadhu otoo hin jaane maal gaafii saddeet. Yoom duutan. Waan dhugatti deebisaan qabdu gaa. Mee deebisaa beekaa kan dhugaadha. Sammuu keessa na dhufe gurbaa waa'ee du'aa haasaa ture. Annan doon jenne obboleessa. Egaa duuti beellama qabdachuun dhugaadha mere. Amma fakkeenya yoom duutoo sin jedhe mee deebii maal na deebisa. Tokko illee deebisuu. Hin jiru. Okkee abduse qaama keetti Afaan inni dhufe garuu. bakka tokko dhiifama gaafa dhufu hin jaane. Maal kolfati? Qaama kiyyarra wanti dhiifamu gaafadhu hin jiru. Dhiifamu wanti hin gaafadhu hin jiru. Arrabu bakeetti illee ta'u yoo hin gaafattu afaanuma kee. Bakki gaafatan danuu jira bara gurguddaan garuu asirratti dubbachuu ulfaata waan ta'eef. Maal jedhu Bakka isinii galeera bakka Maal balleesse qaba. Waliin isaa maal? Okkee qaamicha nutti dhibini badiin isaa maal? badiin isaa dabbiirra jiraachuu isaatiin baay'ee. Annan adii dawaa jennaan. Okkee hedduu gaariidha. Reedi nama turaani. Okkee osoo guyyaa tokko dubartii taate maal gootu? Yaa ilaahi maal gaafii dhaggara. Osoo guyyaa tokkoof dubartii ta'e immoo wanta godhuun qabu bakka haadhaa maal akka taate baruu barbaada hin jiraami haati maal akka taate jechuun bakka dubartii yoo taate maa dubartii waan haati taate hin beekan akkatti moo I don't know. Dhaluu qaban. Dhugaa rabbiin ulfaata gaafii. Sila waan jarri dhiirota intini jarri bartee deebita malee. Miti bartee deebita. Laal. Gaalaa baruu baru. Maal jedhani beekta intini keessatti shamarri gaafa kaatee qobaatti dhiiratti akkana dhufte an nin qaba jetti ani dur akkan dhageetti amma bakka ebaluun kana dhiiftee baala wayii kuttee dabarfattee ana bira geesse qabuu hin dandeessu waan ta'eef. Dhugaadha moo soba seen sana adda baafatta yeroo sanatti. Yoo ati taate akkati yoo ta'e. Dhugaa na dhibee hin beekan. Nama waan yaaddu dhalli. Mee maaluma inni ulfaataa bara malaal dhiiraaf dubartiin garaagarummaa yoo takka lama qabaatte takka lama asii immoo arguun barbaadu. Karanja. Already nalala din. Di ka pakai di wal guru kamu. So ta'uu barbaadu. Oke. Jechuun waan shamarri yaadan sana baruu shamara isaa ta'e mee silaa ta'e achi deebi'uun kennu oolu yeroo guyyaa tokkoof waan ta'eef waan shamarri yaadan maal hojjetaa yoo sitti tole achi tafta bara. lakka inaaf nu maal taate fi bartee deebitee dhufteetu jala dhiira taate immoo waan sana shamarran Irraa taraddaa. Oke. Kafin berada nanti kau habisnya. Jadi nama famous tuh deh. Amalnya famous semua. Nanti kok social media ada di mana? Orang tahu. Nama sedikit itu aja. Jalan letakkan jalan ke sini beda. Dinqisiifattoota ta'e hojii. dinqisiifattoo tokkooti wajjin jinjanaa jalqabeen beekama jaala jalqabeen beeku. Jinjana kan kita jalan tinggal. Jechuun jinjana jantaa ittiin fufu wanticha jinjanaa Mudah loh sana kami jinjana kan. jechuun dinqisiifannaadhuma keessaa abdusee koo baay'ee natti tolta obboleessa kun natti fakkaataa dhumaan dhufare wantichi. Achiin walii barreesse ta'a
sana keessa otu waliin haasoftu yookiin immoo ati gaafa social media kana fayyadamtu yeroo hin qabdu. Namoota baay'ee si dubbisa namni nama baay'eedhaan dubbatu immoo nama tokko wajjin hariiroo keessa galuu hedduutti ulfaata dhugaa dubbachuu. Bilisummaa dhiiraa kana keessatti nama takkaa obboleessa hoo isin dinqisiifadhaa nama isin jiru keessaa haa jaalalatti jijjiiramu hin jiru. No, jinjana malee jaalala keessa seene baay'ee foonqaa keessa. Jinjanaaniif jaalalli. Adda adda ana bira. Ana akkasitti ilaalaan. Jinjanaa waliin dubbiidha. Waliin dubbii bilchaatee galma hin geenye bilchaatee galma hin geenye immoo naatti. Kan keeti malee kan ishii garuu jaallattu. Isin bilcheeffachuu dandeessi. Okey, ishii bilcheeffachaa turte ati bilchaattee beektaa? Hin bilchaanne. Gaccoon harkata ta'e bilcheessuu dadhabe. Bilchaachuu filidha. Gaccoo jechuun harkatti dheedhadhe jechuun dheedhiin ta'e bilcheessuu dadhabe. Waan dheedhii jechuudha. Harkatti dheedhadhe. Hafaa ta'e jechuudha. Gaccoo laftee jira maqaan. Nama hedduu dinqisiifadhu jaaladhuun qaba. Garuu maqaa kaasuun barbaadu bichuuf beeka. Nama jireenya kiyyaaf yookaan immoo akka ani jiraadhuuf. By the way, family kan tinggal tinggi. Family tiyaanala. Nama akkaan jiraadhuuf akkaan dhaabadhee deemuuf bakka guddaa naa ta'e kan qabu jira garuu maqaa isaa dha'uun barbaadu guyyaa tokkoon dha. Namni sun beekaa? Namni sun hin beekan beektaa bichi baay'ee si jaaladha baay'ee si kabaja utubaa jireenya kiyyaatatti guyyaa tokko garuu ni dubbadha. Okay, umrii rabbi si fadaa desu. Abduse ta'a diddamee afur keessatti dubartii takkaa ol yookaan dubartii lama ungottee dhibeeta. Ungoo kan jedhu ni qaba. Afaan keessamu. Ta'a diddamee afur keessatti. Tokkuma dhungadha yoo ta'e malee lama eessaa baay'atteeti. Jaalalli ofitti badee beekti guyyaa tokko keessatti. Amma rakkoon dhabamee osoo hin ta'in jireenya harkaa qabu harkaa badha. Maal isin galu isin? Lama jechuun ikkoo bakka dirqamaati. Cheat gootee jechuudha barchiikii kee irratti tokko cheatii kee yoo taate tokko kan biraati dirqama. Kanaaf tokkuma dhungatta lamatti deddeebite yoo ta'e malee lama dhungatta. Tokkuma yeroo isaa jirtan dhuga baadhu. Kaayyoo ayyaana Amman baadhu rakki jireenya dabalataa. Sadarbe keessa. Inni mana barumsaa adda addaa kana gochuu dandeessa. Kun ijoollummaadha garuu erga seeraan waan akkasii godhe takka. Dubartii lama sadii deemee afur keessa dhungadha. Seera jechuun naangal. Dhungoo jechuun simbira. Seera qaba. Dhungata musee ta'a boleessa koo. Dhungoo seera. Sanuu afaan irra jedhanii midhiirraa bar. Dhungadhee hin beeku dhugaa dubbachuuf. Dhungoo gaafa jedhu seera qaba seera hin qabu wanni jedhamu hin jiruuf bar seera yeroo. Inni taseera niiti malee taseera hin qabne dhungachaa ture jechuudha. Okay, filaanan ala ba'aa turte jechuudha. Hin dhabamu jechuun inni biyyatti yaadattu yookiin waan akkasii ta'a malee. Osoo jennu osoo jarri gaafii biraatti hin jedhin an reefu ustaasa ture jettee. Kanaaf hojii madda keessaa badee obboleessoo. Uummatan na godhe bar. Okay, gaafiin itti aanu reediin qarshii 100 qofa qabaatte saniin ala nama birarraa fudhachuu dandeessu ibiliqii fi waan takka illee argachuu dandeessu torbaan tokko ittiin jiraaduu ittiin jaan maal fa'aa bitatta. Akka amma jireenya biyya kanaatti jireenya amma jiru kana keessatti 100 qabda. Torbaan 100 guyyaa nama hin geenye. Torbaan guyyaa torbaami? Okay, warra kasaa akkan duune akkan jiraanneef. Buskuweetti goggooyiduu tana. Ati gaa wanti du'aa agartee deebitee ni beektaa tana. Takkatiira kashaa tana. Buskuweetti tana abbaa torba bita. Birrii dhibban gee dabbaan torba yoo xiqqaate birrii kudhan immoo maal torba. Torbaatama deemeree dhume. Torbaatama birrii rakkoo hin qabu. Koshoroo dhamti? Torbaatama miti. Shaayii birrii kudhan itti bitadha. Birrii meeqa? 80. Birrii dawannaa feemi bishaan itti bitadha. Torban tokko dabarse mun dabarsin. Guyyaatti waan sana tokko fudhattaa jechuudha tokko nyaatta. Tokkoon sun firee baay'ee of keessaa qabaa mere yoo xiqqaate abbaa afur abbaa shan irraa nyaadha. Isuma nyaattee dirqee rafiitii barbaaddeera. Maali inni waan kana kashaa? Beektaa maqaa? Koroshoo moo? Koshoroo mati xiqqoo tana? Xiqqoo matana yoo waan biraa bitatte hin ga'u kaan dhibbu. Yaa wattaaddara ture kanaaf. Nyaata wattaaddaraati koshoroon. Ati biraa keessa turte gaafa dhuftu. Gaafa dhufnu akkasuma dhufneefi. Abdusee waan ati qabdu
Garuu namni caalaa itti fayyadamu maali? Wanticha keeti garuu kan itti fayyadamu nama biraati. Waan ati qabdu kan namni biraa fayyadamu. Si caalaa adillee yoo fayyadamte garuu si caalaa nama biraatti itti fayyadamu. Itti gammadee raa itti fayyadamu. Maana laaltu. Politika jira orang bisa maal si gaafta. Waan hin qabu waan namni itti fayyadamu. Jechuun waa daarii tuqaa akka barbaadne. Akkasii miti. Fakkeenya barki kun keetti yoo birraan harka kanarraa waan baay'ee fayyadamaa raate. Birraa fayyadama jennaan. Eega. Sigalee Amma namni biraan fayyadama. qaama eegessa kan namni naaf caalaa fayyadamu. Bu'aa irraa argatee Daran nama fayyadamu. biraatti itti fayyadama. Maala laala rabbi fiira. Ante waan nunu wayaati ni waan. Baay'ee akka tiyaa dararitti hin ta'u baru. Siturra fayyadama. Wantichi maali joo? Maali adda dilaati? Lakkinaan dhufle kun. Wanti namni nama waan itti qabdu wayirra namni irratti fayyadamu mu. Naan galle. Ati itti fayyadamta ati caalaa garuu nama biraatti itti fayyadamu. Ante deebisime. Gaafii keetti yoo argina deebi'ee furra deebisee. Maam sinqaba gaafii keetti. Deebii qaba. Wanti deebina. Wallahi naa dhufu dede. Bakka addi. Sammuu kan ta'e yaadde jirta. Mee deebisaa koomentii irratti deeggartoo nabdusee. Gargaarsa gaafataadha. Eegaa dirqama fi waan an qabu kan namni biyya bira ana caalatti fayyadamu. Amma waan an qabu itti laammaa fi Maati dubbichi. Xiyyaadha argisiisu malee waan Harkaan gardiitte. amma fakkeenyaaf waan ani qabu waan ani qabu kan namni biraa caalaa fayyadamu dha ta'u ga'a. Oke. Anis kan Maqaa reetti. Oke si ante maqaa koo. na ati maqaa kee ofii amtaa guyyarra yaamaa ol Abdus, politikatti jijjiirin ni jijjiirre. Kan itti qabdu. Dhuguma si. Dhuguma si jedhi. Guyyatti wanti kaate gisee dhibba yaamamta ati garuu gisee takka ofii yaamtu dogongorte gisee takka. Yoo namni ati eenyu jedhe ofitti nama himta dhugaa. Yoo akka tasaa artee fa'a abduusee biyyata. Ay Abdusee ati. Politikatti jijjiirin. Bareedinaan politikaan godhini jedheen. Isaaqii walirra buunee oolle baraka tokko na laallaa. Itu yaadadha. Gara biraatiin ammoo oolli dubarratti gaa hedduu taphannee jira. Isin namoota umurii dargaggummaa tanaan waan hedduu sooshaal miidiyaa irratti hojjetanii gaafa qabsoo qeerrootii fi biyya keessa rakkoon garagaraa jirtu. Ibin namni dhuunfaa gaafa rakkatellee gara sooshaal miidiyaa bitanii gargaara namni akka godhu akkasuma namni akkamitti akka wal gargaaruu qabuu fi walitti hirmachuu qabu bifa garagaraatiin nama barsiisuu nama ifiitiif sagalee ta'uu nama biyyatti miidhamaa jiru hedduudhaaf sagalee taatanii saba kanaa nama waan danda'uun gara sooshaal miidiyaatiin gargaaraa ture. Amma immoo sooshaal miidiyaan kun itti fayyadamni akka durii miti xiqqoo jijjiiramaa dhufe waan kana irratti dhaamsa gaggabaabaa tokko daawwattoota keenya dabartaatii qophii keenya goolabna. Mee sooshaal miidiyaa akkamii fayyadamuu qabna akka ammaan tanatti jirru kun akkamii waan jiru irraa eegale. Egaan bareedaadha. Sooshaal miidiyaan haalli dur itti fayyadamaa turre amma itti fayyadamaa jiru garaagaraa. Dur wantootuma haaraa yaani uummanni kennallee baay'inaan miidiyaa irra waan hin jirreef waan wayii yoo fidde namni sirraa odeeffata. Odeeffatuu qofa osoo hin taane hin amana ture namni duraan. Yoo waan hin taane ati fidde illee hin amana ture. Amma garuu barri sun badeera. Amma maaltu jira? Namoota dandeettii ofii qaban, namoota aartii, aaktii, wantoota adda addaa qaban sirriitti baariyaaliin isaa baafii jira jechuudha. Kanaaf yeroo ammaa kanatti miidiyaa itti fayyadama malee akkasin itti fayyadamne. Guddachuuf jedhanii wantoota borgaafa guddatan yookaan dhalootatti dabarsan waan irraa qaanfatan gochuu hin qabanii yeroo baay'ee waan argaa jirru wantoota gaafa darbe itti saalfattutu ta'amaa jira. So wantoota san dhiiftanii kan yaaduu qabdan borgaafa ilmi kiyya viidiyoo kiyya kana arge itti qaanfatamoo itti gammada waan jedhu yoo godhan gaariidha. Wanta dhalootaaf dabarfamu qofa osoo ta'e natti tola. Wantoota bor itti saalfatan maaliif namni yeroo ammaa viidiyoo kee gadi buufata sirriitti. Yoo hatta yoo buufatee miimoo irra kaa'uu baates YouTube irra fe'amaa, TikTok irra fe'amaa yoo akkaawuntii kee gubate akkaawuntii nama biraatu irra jira. So ergaa dhaloota boriitiif ta'uu qaba jedhee dhaamsa kenna.
Galatooma. Oke, habis semee ati waan. Ani akkuma reediin jedhee sooshaal miidiyaa kana waan hin darba viidiyoo naati guyyaan kun atillee wanti hariinuu darbuuf jira. Garuu waan darbu kana keessa yoo wanti itti dabarfachuu qabdu waan gaariidhaan yaadatamuu qabdu. Amma karaa tiiktookii kanarraa namoonni karaa sooshaal miidiyaatti dhufuu qaban yeroo kanatti an jedhee yaadu namoota dandeettii qaban. Ati dandeettii qabaannaan inshaallah guyyaa tokkichatti feemasii guddaa ta'uu dandeessa. Dandeettii qabduun karaa sooshaal miidiyaa fudhadhu kottu. Fooloo namni ofiinsi godha. Fooloo na godhaa itti kadhachuus hin barbaachisu. Namoonni dandeettii qaban amma tiiktookii irratti miiliyoona meeqa seenaa jiru. Kanaaf feemasa ta'uudhaaf hin sodaatinaa fooloo kadhachuus hin barbaachisu. Dandeettii qabdanu qabadhaatii waan gaariidhaan uummatatti as ba'an isiniin jedha. Wanti dabarsu kanuma warra sooshaal miidiyaatiif waan gaarii malee wanti badaan gaafa teessee guyyaan darbeenyaa yaadattu yeellaa taphata. Fiigotti salphatan. Yaa. Duuleetira. Hayyee galatoomaa mee mudannoo yoomuyyuu biyya baqaa keessattis haa ta'u sooshaal miidiyaa irrattis haa ta'u biyya keessattis haa ta'u mudannoo takkaa yoomuyyuu isin keessaa baduu hin dandeenye yoo qabaattan daawwattoota keenyaaf nu qoodame reedis irraa jalqaba. Mudannoo jedhama asila wanta adda addaa kana irraanfatanii I think isinitti hima mudannoo ta'a waan biraa ta'an beeku malee hangisee baay'ee moobaayilii kee harkatti qabadhee mana guutuu keessa barbaada. Ani mudannoo ta'a fi waan biraa ta'an beeku malee barbaadee maatii fa'aatti ka'ee mana beeka. Silkii harkatti qabadhee siigalee so guyyaa maatii sirri jeeqe fa'aa qabaa jechuudha moobaayilii kan harkatti qabadhee weessa yeroo mootuu loltu baay'isawee namni si irratti ilaalu sun illee argu. Hin argu. Teeshin isaa akkuma si sana barbaadudha malee harka kee irratti hin argu. Garuu erga harka kiyya irratti argee saalfina ni saalfadha. Lafa lixxu dhabda. Bakka wayii dho'isan akka nama argee Barate. maaliif of qaanfachiisu waan barbaanne farraa dhageessa sumaanii. Baay'ee dhuguma. Mana keessa namni biraa hin jiru naaf faamilii kiyya malee. Isan ni haa ta'u dhaggeeffataa afaan barbaada hanqaniin ka'e bilbila. Dhaggeeffataa. Wallaahi ilaalaan bilbila koo barbaada. Bilbiluma ilaalaa laayivii bahe. Wanta akkana lafa. Mudannoo kanaan wal fakkaatu biyyatti ifaan dhaamiti. Taayibaa booda hojii kana qamoo jira kadiiree yaadini. Ifaan ifa biyyaa ni dhadhama. Dhaame kana keenya qamoo jira. Arargetti gite qaban kana naannanii qaban heddummaatanii. Buddha baatirii ibsate baatirii biyyaan beektan qabu afaan qabate gara baatan asirratti aji godhu akka namoonni qaanii waan kun maal barbaadu geeddi barbaadee mana kana waliin geessuudha hayi kadiire maal barbaadu jirta jenna afaan fudhate baatirii tokko afaan fudhate asoo isaa baatiriin barbaadu jiran. Waan kanaa baay'ee kana kadi qabu mudata. Namoota baay'ee mudata mudannoon kun waa harkatti qabattee dhagatu. Caammaa tokko harkatti qabattee faan lafa kana jala soofaa jala dhaqanii irratti barbaadu danda'u jira bara. Waa irraanfachuun keessattuu biyya baqaa tanafaa keessatti namni waan hedduu yaadan ta'a. Waa irraanfachuun kun jidduu kana hedduu waa irraanfatu jira. Waa irraanfachuun hedduu nama mudata. Attentionii keessa daguun baay'ee dhufa. Ati yoo mudannoo kan keessaa mudannoon jiru moo hafteetti jettee kan yaaddu yoo jiraate. Mudannoo fixne irraa jechuun taamal kida kidaa sana amma na Taamal kida kidaa. Isinitti nimne ana seet. Inni namni ta'a mudannoo na turtii. Anu dhagoo barbaadan amma naa kan jettee jechuun kaa yeroo dhuma reef dhufu yeroo qorraa wayitii. mee amma nu himi yeroo darbeera. Tamanoo oomtuu malee takkaan nuti hin La isa tun taane as biyya kana dhufneetiyyuu ijoollee wahii yeroo irree biyya dhufu qorra lafti. Yeroo qorraa kana waa waraannaa ta'u ijoollee sun. Darasaadha ana keessan galchan. Jennaan gadi baanee arabiffan beenu biyya kana waa fudhannaa jenne. Lainee fudhannee dhufne inni baajaajii dhaabban. Eessa deemuu fi nuun jette itti shufeen jennaan. Gurbaan isin beeku itti mi abdu senaan jedha arabiffamee kanaan jedhee. Tashrab taamal kida kida. Dhuganii sakkaroo kan jedhamu. Takira taamala kida. Tashrab taamal kida kida jedhee. Jettee kush jettee baajaajiitti nu galfattee nu fudhattee baate. Achi dhaqxee nu arabiffan beenu fuutee obira keewwattee ijoollee bira nu geessite hiriyoota si bira halkanii wantichi. Ala dhaqnee bira geenyu duriyyoonni dhufanii an bilbila haaraa wayii reeffan bitadha biyya kana. Baajaajiitti nu dawwaniiru. Achi keessatti wantattis dhiifnee Useen Boolti taanere halkanii halkanii.
Baajaaji keessa kottee nu jala gatuudhaan nu jala fiigu jarri. Bilbilattii kana gadhiisuu irra dheetan ani ko. Dhaqee mana bira darbee ka'e maaltu manatti adeemu. Mana dhaqee manuma mana dhabee tanan akkamitti galuudha jedhe kadammatti. Akkasitti deebi'e manuma bituusi mana bira darbe ammas baajaaji qabadheen immoo mana nageesse jechuun kamitti. Otuu mana jala naanna'u sa'aatii meeqa booda manatti gale yeroo sana. Ta'a malkii dhagee. تشرب بالكده كده يدي تشرب وجيت نقرا Duro ofitti barreessitee bara. Ta'a malkii dhagee. Gammachuun siin ta'u duraanuu. Gaaf tokko maa isa gastii irratti otuu nu kolfine mataa hin boonye bar. Isa gaafa waliin boossanuu sana yaadadhe. Lamman keessan boosanii dhiisuu diddannu sana. Amma yaadadhe. Daqiiqaa 30 ol kolfinee beeyna naaf isaa. Wanta ta'e beeynu hin jedhee dagadhe. Inni gaafa itu PUBG moo waan ta'e wayita Inni gaafa duunee wal kolfaan hundi keenya mataa hidhanne. Dhuguma rabbi hin dhukkubsanne hundi keenya garaana dhukkubee isa mataa ta'e hin beeku. Kolfumnaa oli hin dhukkubsa. يا Geemii wayii osoo taphannu jecha nama kolfisiisu wayii jedhee siigalee namni ani sitti yaadne jarrini sitti yaadne itu kolfi nu garuu gaggabsee. maal bitin dhukkubte beekta jireenya kana kata dilatan namni keessa qullaa ta'e dila kana ogaa qofal nama Marrabsaa jira. arraba guddaadha kun. Miskiinummaa keessatti kolfii baay'ee rifeensa. dhukkuba Nagalaafatteetti sii jira. Naqee paatee gabaadhaa na bira PUBG nama sadiin taphanna beekta anammallee reefan baradha. aditee nu bullu Nama sadi ta'anii meeshaa Maxxabashaadhaan duuka kaadhaan na dhaatti na duuka jaa. kan na duukaa fiigu jarumaa bara nama biraasee maxxabashaadhaan. PUBG taphata san ofii wal dorgomaa irra deegalee akka waan qaamaan ka dhugaa lolaanii jiru rifatee inni rifatee akkana na godhaa raawwate shartattee jecha wayii jedhee jecha afaan jimma loqonna afaan jimma wayii yeroo taphata kana kolfisiise aniin kee kana dhaga'e kol jarri ilaalaa kolfiti. Sadan keenya mataa hidhannee jechuudha gaafas. ammallee irra deebinee yaamicha keenya kabajanii afeerraa teenya fudhattanii yeroo ta'an qaalii hartaa gootanii ati dhuftanii forex entertainmentitti akkana nu bashannansiisuu fi mudannoo fi muuxannoo akkasuma tapha kana fakkaatu waliin taphatu gootanii hedduu takka galatoomaa ulfaadhaa isin jennee irra deebinee. Hayyee ulfaadhaa hundi Akkasiin keessaa itti dhuftanis akka addaa ta'us dhiifama sin gaafanna. buna affeeramtan jedhanii nu fidanii. Surprise taane ani qophii kanaaf yaadan qabu ture garuu nutti meera har'a nuun hin jenne inni illee quba qaba buna osoo dhuynu bakka wayii geennee dhufne nuun jedhe hayyee jenne gaafa arginu istiidiyootti argine baajaaji nu bar as godhe as godhe Kunoo ammaa nutti qollafanii yennaan taa'arra jara keenya. Istuudiyootti nu galche. istiidiyoon nu qollafatanii jiranii sagantaa bareedaa ture. Galatoomaa dhugumatti hedduu takka yeroo bareedaa dabarsine hedduu takka galatoomaa ulfaadhaa isinitti haa baru humbatina. Hayyee ulfaadhaa galatoomaa. Egaa kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment qophiin keenya keessumaa har'aan tanaa dargaggoota lama Reedii Adamii fi akkasuma Abdusee asitti yaamnee qophii bareedaa kana waliin hojjechaa turre kan hanga ammaa daawwachaa turtan kana fakkaata qophii keenya keessumaa biraatiin hanga walitti deemnutti torban gaarii.